fonqolcha biraa Gaaboonitti raawwateen pirezidantiin birmannaa gaafatan waan addunyaan itti oolte dabalee ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Pirezidantiin Gaaboon aangorraa fonqolchaman birmannaa gaafatan humni waraanaa Gaaboon mootummaa aangorraa kaasuun aangoo qabatu har'a dhaga'ameera. Fonqolchi kun osoo fonqolchi biraa Nijeeritti dhaqqabee furuuf mootummoonni Afrikaa yaalanii dhaga'ame. Pirezidantiin biyyattii Ali Bongo loltoonni biyyattii wayitaa aangoo qabate kanatti deeggarsa gaafataniiru. Namoonni guutuu addunyaarra jiran waa'ee dhamuu isaanii akka dubbataniif waamicha kan dhiyeessan. Namoonni hedduun garuu karaatti ba'anii aangorraa buufamuu isaaniin gammadaa jiru. Hirphaa gammachuu gabaasa qaba. Ali Bongo, President of Gabon. Ani pirezidaantii Gaaboon Ali Bongooti. Michuuwwan keenya addunyaarra jirtan maraaf ergaan dhaamuu qaba. Nuuf iyyaa maatiin koo fi ilmi koo bakka ta'e jirta. Ani mana jireenyaa koo keessan jira. Ammaaf mana jireenyaa koo keessan jira. Homtuu wanta haaraa raawwatamaa hin jiru. Wanta gochuu qabu garuu hin beeku. Nothing is happening. I don't know what's going on. Kana kan dubbatan pirezidantii Gaaboon aangorraa buufamuun mana jireenyaa isaanii keessatti guramaniin humni waraanaa Gaaboon bara bulchiinsa mootummaa biyyattii goolabuun ofii aangoo dhuunfachuu karaa foddaa televezyiinii biyyattii beeksise. Fonqolcha mootummaa kan hordofuudhaan jeneraalli waraanaa biyyattii pireezidant Ali Bongo soorama bahanii jedhe. Jeneraalli eegduu pireezidantichaa Biraayis Oligui Nuguweema jedhamu hoogganaan Gaaboon soorama bahanii akkuma lammii Gaaboon kamittuu mirga isaa hundatti gargaaramaa jira jechuun gaazexaa Faransaay Le Monde jedhamutti hime. Roobii har'aa kana ganama loltoonni 12 karaa foddaa televezyiinii mul'achuudhaan bu'aa filannoo torbee darbe biyyattiin gaggeessite akka haqanii fi mootummaa duraan tures kana booda akka hin jirre himaniiru. Akkasumas yeroo hin beekamneef daangaan biyyattis cufamuu beeksisan. Filannoo xumura torbee darbee biyyattiitti gaggeeffameen pirezidantiin biyyattii aangoorraa fonqolfaman Ali Bongoon mo'achuun isaanii ibsamee ture. Waraanni biyyattii aangoo qabate kun bu'aan filannoo gaafa sanbata darbee Gaaboonitti gaggeeffames fudhatama kan qabne ibsee jira. Koomishiniin filannoo biyyattii Ali Bongoo sagalee caalmaan mo'achuu beeksisus paartiin mormituu garuu filannichi haqa qabeessa miti jechuudhaan bu'aa filannichaa mormee ture. Pirezidanti Ali Bongoon aangoorraa humna waraana biyyattiin kaafamuun isaanii aangoo biyyattii waggoota 53f maatiidhaan itti wal jijjiiruun bulchaa turan goolabee jira. Gaaboon biyyoota Afrikaa boba'aa hedduu oomishan keessaa tokko yoo taatu biyyattiin harki 90 bosonaan kan haguugamteedha. Fonqolcha mootummaa Gaaboonitti raawwatame kana dabalatee biyyoota Afrikaa gita bittaa Faransaay jala turanitti waggoota 3 keessatti fonqolchi mootummaa 8 gaggeeffamee jira. Nijeer, Burkina Faso, Giinii, Maalii fi Chaad biyyoota kolonii Faransaay fonqolchi mootummaa keessatti gaggeeffame turan. Gaaboonitti loltoonni mootummaa aangoorraa buusuu beeksisan kun humna nageenyaa fi waraana biyyaalessaarraa kan walitti dhufan yoo ta'u mootummaa aangoorraa buusuun nagaa eeguudhaaf murteessiniirraa jedhan. Loltoonni Gaaboon aangoo qabachuu karaa miidiyaa beeksisuu isaanii hordofee magaalaa guddoo Gaaboon kan taate Labarviilee keessatti sagaleen dhukaasaa gurguddaan dhaga'amaa ture. Loltoonni biyyattii mootummaa aangoorraa kaasuu hordofee mootummaa biyyattiirraa hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Dura taa'aan Koomishinii Gamtaa Afrikaa Musafaaqii Mahamaad fonqolcha Gaaboon keessatti raawwatame kana cimsanii akka balaaleffatan ibsaniiru. Filannoon dhuma torbee darbee Gaaboonitti gaggeeffame akkuma filannoowwan kanaan dura rakkoo qabaa jedhamee qeeqamaa ture. Gaggeessaa paartii mormituu cimaa akka ta'e Albert Wondoo Osaa namni jedhamu buufataaleen filannoo hedduun waraqaa filannoo suuraa isaa qabu akka hin qabnee fi maqaan kaadhimamtoota pirezidantiif paartii isaa wajjiniin qindoomanii dorgomanii akka haqame himatee jira. Gareen Reporters Without Borders jedhamu miidiyaaleen biyya alaa waa'ee filannichaa akka hin gabaasne taasifamus ibsee jira. Kanaan dura pirezidanti Ali Bongo filannoo burjaajessuun aangoo qabachuu isaanii mormitoonni himachaa turan. Ali Bongoon gara aangootti kan dhufan bara 2009 abbaan isaanii Omar Duwaa hordofeeti. walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessumaa magaalaa Dabar Maarqoositti guyyootaaf ture lammiileen nagaa lubbuu dhabuu jiraattonni bibbistiman ajjechaan alaa sochiin jiraattota danqamulee dubbatan baatii dura hidhattooti faannoo raayyaa ittisaarratti dhukaasa banuu darbees magaalota to'achuuf sochii eegaluu isaanii hordofe labsiin yeroo muddamaa labsameera. Raayyaan ittisa biyyaas naannichatti bobba'eera. Magaalota naannichaa gurguddoo gara caalu keessa hidhattoonni faannoo ba'us gabaafameera. Ta'us godina Gojjam ba'aa magaalaa Dabar Maarqoositti walitti bu'iinsi hanga guyyaa roobii har'aa itti fufuu fi lammiileen nagaa lubbuu dhabuu jiraattoti maqaan of dhoksaa jedhan BBCtti himaniiru. ዓርብ ዕለት እንደጀመረ የተኩስ ልውውጥ ነው የነበረው ከፋኖ ጋር ማለት ነው። ከተማ ውስጥ ላይ የተኩስ ልውውጥ ነበር። በጣም ኃይለኛ ጉያ ጅማታ ኤገሌ ሚጣ ጀባቱ ዳቀባ ጅራ ፋኖ ወሊን ወሊት ዱካሱቱ ቱሬ መጋላ ጊዱ ተኡሳት ነሞኒ ባኤን ሚዳመኒሩ namoonni lubbuu dhabaniiru. Meeshaa gurguddaatu dhukaafamee manarra bu'a. Guyyaa kaleessaa xiqqoo tasgabbii qaba ture. Har'a barii sa'aatii 11 eegalee hanga sa'aatii 3tti dhukaasa guddaatu ture. Keessumaa gaafa wiixataa bakka Boolee jedhamutti nama baay'eetu du'e. Bataskaanatti dhaabbannee galateeffachuu hin dandeenye ture. Gara manaa galaa jedhamne. Meeshaan gurguddaa fakkeenyaaf bakka 5 kiiloo jedhamutti kan mana isaaniirra bu'ee mana isaanii gubeetu jira. Kan mana isaaniitti rukutamanis jiru. Baay'ee ulfaataadha. Mana keessa diinqa keessa teenyee adaraan oolchaa jechaa turre.
ተረጋጋ ብለን የጊዮርጊስ ለተወጣን ነው ልክ እንደወጣሽ ቤተክርስቲያን ደርሶ guyyaa goorgisii tasgabbaa'eera jennee bataskaana deemnee namoonni bataskaana bira jiran rukutamani lafa dhukaasi dhufuun barre inni dhukaafame yoo si bira ga'e si galaafata mana keessa guba reeffi guyyaa tokko lama turee akka jiru dhageenya. Jiraattonni humnoonni nageenyaa federaalaa mana amanatti sakattaa akka taasisaa jiranii fi kanneen faannoo deeggartu jedhan ajjeesaa jiru jechuun illee himataniiru. Namoonni du'anii gadda taa'uun rakkisaa ta'uu ibsan. Ogeessi fayyaa hospitaala ispeeshaalaayizidii Dabra Maarqoositti hojjetanii fi maqaanaaf dhoksaa jedhan namoonni miidhamanii gara hospitaalichaa dhufan akka jiran himaniiru. Lakkoofsaan garuu ibsuuf akka rakkatan himan. Jiraattonnis namoonni du'u malee lakkoofsaan ibsuu akka hin dandeenye himaniiru. Odeeffannoo dabalataa argachuuf BBC'n qaamota dhimmichi ilaalutti bilbiluus milkoofne. Dhaabbata biyyoota gamtoomanii eega baatee adoolessaa naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduu eegalee yoo xiqqaate lubbuun namoota 180 darbuu himuun ni yaadatama. Gabaasa taanuttan darbaa dhimmi ka'umsa mindaa hojjettootaa jechuunis miinimum weej akka qoratamu ministeera muummee Abiy Ahmad aangawoota mootummaatti kallattii dabarsan. Guyyaarraa bulchaan Itoophiyaa bakka buutota hojjettoota Itoophiyaa waliin yeroo wal arganitti kana jedhu pirezidantiin konfedereeshinii waldaalee hojjettoota Itoophiyaa obbo Kaasaawun Foolloo BBC'tti himaniiru. Dhimmoota ijoo kaasanii fi deebii argatan gaafadheera. Tokkoffaan haala qaala'insa jireenyaa ilaalchisee baay'ee hojjetaan akka inni rakkataa jiru wanti nyaatan wanti waan itti nyaataa ta'u wanti hundumtuu wanti nyaatan ol ka'ee jira. Kunis immoo hojjetaa irratti baay'ee dhiibbaa uumaa jira. Keessumattuu hojjetaan miindaa argatee jiraatu rakkataa jira. Hojjetaan miindaa gadaanaa argatus keessumattuu jireenya kan akka hin dandeenye rakkoo cimaa keessa akka inni jiru ibsine. Kanaaf gaaffii nuyi kaafne gaaffii jireenya qaala'insaa fooyyessan keessaa tokkoffaan gibirri hojjetaarraa miindaa isaarraa muramu akka gadi xiqqaatu. Tokkoffaan kana lammataa dirgoon hojjetaadhaaf kaffalamu 500 olii taaksiitti kaffalamaa. Tiraaspoortiin waajjiraaleen kaffalan yoo jiraate warshaan hojjetaadhaaf kaffaluu jiraate 600 yoo ta'e irraa citaa. Kun jechuun guyyaatti birrii qarshii 20 jechuudha. Finfinnee keessatti guyyaa guutuu tiraaspoortiidhaaf hin gahaa jedhamee kan yeroo sana tilmaamame amma kun gartokkee yuun goyeessu gara lamaanii miti. Dhaqaaf gala miti gartokkee yuun ga'u. Waa'ee kana akka keessa gadi hir'atuu fi inni biraan immoo minimum weejii kan jedhamu miindaa ka'umsaa akka waliigalaatti akka biyyoolessaatti akka inni jiraatu kanaan dura labsiidhaan bahee ture. Labsiin kun immoo kan jedhu minimum weejiin kuni boordiitu dhaabbateetu boordiitu kana murteessa. Boordiin kun immoo dambii manni ministeerotaa baasuun manni maree ministeerotaa baasuun dhaabbata kan jedhudha. Kunis hin dhaabbanne ammoo tokkoffaan kun akka inni dhaabbatee gara hojiitti akka inni galuu fi qorannoo irratti hundaa'ee minimum weejiin kun akka inni murtaa'uuf hojjetaan akka inni rakkoo irra jirudha kana kan dhiyeessine. Amma dhimma qaala'insa jireenyaa hin beeknaa hawaasis hojjettoonni mootummaas baay'ee rakkatu. Ifatti mootummaan akka hojjettootaaf miindaa dabalu wanni gaafatan jira. Dabala miindaa karaa adda biraatiin immoo mootummaadhaa kennamuu qaba kan jedhu miti kan kaafne jechuudha gara keenyaan. Soole gaaffii quxumuraati. Amma kana dura komii dhiyeessaa turtan guyyaa dafqaan bultootaallee kabajuuf dhorkamnee komeedhuu kana dura dhageessaa turtanii ammatti ministeera muummee bira dhiyaattanii isaan qofaa miti immoo hooggantoonni mootummaa olaanoo kaanis jiru. Isaan ofitti waamanii mareetuun keessan tarii gaaffiin keenya akka deebi'uuf waan akeekuudha akka waan gaariitti ilaaltanis. Dhugaa dubbachuudhaaf muummicha ministeeraas galateeffachuun barbaada. Gaaffii keenyas fudhatanii fudhachuu bichaa miti warruma ministeerota olaanaa achi jirutti kallattii laatanii yeruma sanayyuu jechuudha. Rakkoo hojjetaa akka poozitiivitti fudhatanii gara fuulduraatti waliin akka hojjetamuu qabus waadaa nuu galanii dhimmooleen nu hin kaafne kan immoo akka inni irratti hojjetamu warruma achi jiruuf kallattii kennaniiru jechuudha. Qondaaltota mootummaa warruma ministeerota achuma jiruun kallattii kennaafii turan achuma ta'anii jechuudha. Kanaaf marii qofa osoo hin taane kallattii kennaniiruudhaadha. Warra achi jiruuf warra dhimmisaa laallatuuf. Soole tole ulfaadhaa Abbo Kaasaawun. Ishee galatooma. Dhaggeeffattoota keenya BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu ammoo oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Lammiin Iraan ulfaatina kaasuun dorgommii Poolaanditti gaggeeffame irratti tibban dorgomee lammii Israa'el harka fuudhuun suuraa waliin ka'e umurii guutuuf dorgommii irraa dhorkame. Atileetiin Iraan Mustafaa Rajaa'ee jedhamu dorgommicha irratti meedaaliyaa meetii argate. Ta'us waltajjii irratti lammii Israa'el naas argatee waliin suuraa ka'e. Qondaaltonni Iraan garuu atileetiin kun atileetii Israa'el waliin kallattiin akka hin dorgomne dhorkanii turan. Wanta akkanaa yoo mudatu haaraa miti. Israa'elii fi Iraan hariiroo dippiloomaasii gaariin qabani.
Kutaaleen Raashaa dirooniiwwan danuun haleelamuun ibsame. Dirooniiwwan kutaalee Raashaa haleelan xiyyaarota waraanaa, kuusaa boba'aa fi warshaa oomisha elektirooniksii mancaasaniiru. Qondaaltonni Yuukireen haleellaa Raashaa Yuukireenitti raawwatuun namoonni 2 ajjeefamuu himan. Misaayilotaa fi dirooniiwwan Raashaan hedduun ofirraa qolachuu garuu qondaaltonni Yuukireen himaniiru. Oduuwwan gaggabaaboo kanuma. Oduu tanuttancaa Itoophiyaa keessatti dhiibbaan namoota siyaasaa irratti cimee itti fufeera jechuun dura ta'an Koongireesii Federaala Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa kumatan. Tibbana itti aanaan isaanii Obbo Baqqalaa Garbaa haala hamaatu biyya keessa deemaa jira jechuun itti gaafatama dhaabicha keessa qaban irraa akka gadhiisuuf murteessan BBC'tti himaniiru. Dhaabichi guyyaarraa ibsa baaseen gaaffii Obbo Baqqalaan gadhiisuuf dhiyeessan akka fudhatu ibseera. Gumaacha isaaniifis galata ibse. Waggaa dura ture itti gaafatamni isaanii akka dheeratu koora dhaabichi taa'een kan filate. Bakka isaanii akkaataa adeemsa dhaabaatti namni biraa akka bakka buufamu Profeesar Mararaan himaniiru. Gama kaaniin xalayaan dhaabbaticharraa akka ba'e fakkeeffamee dhimma odiitii Obbo Baqqalaa irratti kaasu kan isaan akka hin taane turtii BBC waliin taasisaniin himaniiru. Biyyatti deebi'ee hojjechuu hin danda'u jedhee ibsateera. Kana jala waan goonuu qabnu fudhachuu malee jechuu kooti. Kanaaf xalayaan akka waan odiitiin osoo hin godhamne jedhameefaa barraa'e akka deebistu waan jedhu yan keessanii miti. Ni keenya murtee isaanii sana akkamiin ilaaltan isin eegdanii turtanii? Waan gara sanatti deemaa waan nutti hin jiru. Garuu dhiibbaan biyya kanatti bal'atee deemaa ture deemaa jira. Kan namni biyya abbaattis hin miidhama bosonattis hin miidhama waan akkasii ta'e. Kana dura miidiyaa biyya keessaa yeroo dubbattan hin dhagee dhimma Jawaar Mohaammadis waan kaastanatti fakkaata. Jawaaris yaaddoo akkasii qaba akkasii. Waan akkasii natti deema. Akka adeemsaatti namni siyaasaa tokko paartii keessan keessa yeroo ba'u adeemsatti gadhiisuu qabaami? Walagaa namni karaa baay'ee hidhamee gadhiisuu danda'a, biyyaa bahee gadhiisuu danda'a, bosona dhagee gadhiisuu danda'a. Karaa baay'ee biyya keessattis dadhabee dhiisuu danda'a. Karaa baay'eedha jechuudha namni paartii keessaa ba'uu kan danda'u. Erga Obbo Baqqalaan yaa'ii olii galaa godhatanii akka dura taa'anii akka isaan filamanii argatee reefu waggaa tokko bakka isaanitti eewutu bakka bu'a akka adeemsa dhaabaatti. Inni ganaadha. Ganaa seera keenya ilaallaa bakka buusuu kan danda'u yoo hin qabaannaa gubaa'ee fi maakalaa komiteedha. Jaljinnee bakka buusuu hin dandeenye. Kanaaf koratutu murteessa jechuudha. Kora lama qabna. Kora lamaan jidduutti maakalaa komiteedha kan hojjetu. Kun immoo waggaa sadiin deema ganaa waggaa 2 tafa. Isaa kanaaf seeruma keenya ilaalletu waan goonu goone. Hayyee guddaa galatuma Profeesar. Mootummaan yaada paartileen morkattuu dirreen siyaasaa dhiphate jechuun irra deddeebiin dhiyeessan kana dura akka hin fudhanne ibsaa turuun ni yaadatama. Maqaa daddaraaroo Oromiyaa jedhuun dorgommiin aartii kanaan dura ture erga adda citee waggaa 8 booda deebi'ee galeera. Dorgommii kana kan eegalchise Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaati. Dorgommiin badhaasa birrii miliyoona 7.8 argamsiisu kun gosoota aartii 4 marsaa 5 akka gaggeeffamu hoogganaan itti aanaa biiroo kana Obbo Biraanuu Buuxee BBC'tti himaniiru. Dorgommiin kun sadarkaa aartiin Oromoo amma jiru akkaataa madaaluun eegalee jechuun ibsan. Haala waliigalaa dorgommii kanarratti Hamzaa Hussein Obbo Biraanuu dubbiseera. Daddaraaroon waan kanaan dura gochaatiin ture irra bu'aa argame sana ka'umsa godhachuudhaan caalmaadhaan namootuyyuu keessattuu industirii misooma aadaa aartii kana guddisuudhaaf damee kana cimsuun barbaachisaadha. Akka biiroo keenyaattis xiinxallamee mootummaanis damee kana sirriitti irra deebiitiin riiorgaanaayiz godheetiin daddaraaroon akka calqabuudha kan murtaa'e xiqqaatee wama qabnu rakkoo kam keessayyuu teennee dhimma kana paraan baratti ceesisuudhaa ol calqabuun gaariidha. Mootummaan hanga danda'e deeggarsa gochaatiin hirmaannaa uummataa waan ta'eef daddaraaroo calqabuun dhimma murteessaa ta'uu isaatii kan irratti amaname miidiyaa OBN wajjin akkaataa waliin hojjechuu dandeenyu irratti waliigalleetiin inni deebisneetiin kan jalqabsine. Gaafa bifa haaraadhaan eegalu amma maal fooyyesse maal qabatee dhufe? Ammaa fi dorgommii gosa 4 irratti xiyyeeffannee muuziqaa irratti, diraamaa, shubbisa irratti akkasumaanis kennaa addaa warri qaban akkaataa ittiin dhufuu danda'anii gochuudhaaf daddaraaroo naannoo waggaa 1 fi ji'a 2 keessatti sadarkaa badhaasa olaanaa argamsiisuu karaa danda'uun karaa hawwataa ta'een bara kanatti galame kanaan dura wantoonni godhame nama baasuudhaaf beekumtii kennuu yookaan badhaasa waan muraasa wayiitiin akkasitti hojjechuu ture. Haa ta'u kan ammaa kun adda wanni godheetiin jedhu gola Oromiyaa hunda seena. Dorgommiin isaa calalliin isaa kan jalqabeetiin jedhu godinoonni keenya hunda bira ga'amuudhaaf marsaa jalqabaa kana namoota ga'umsa qaban taayilentii qaban kallattii adda addaatiin carraa dhabaniitiin dhiyeenya isaaniititti dandeettii isaanii agarsiisuu hin dandeenye naannuma isaaniitti akkaataa ittiin dhufanii wanta sana dorgomuu danda'an gochuudhaan calalamee sadarkaa sadaffaatti ammoo giddugala biyyaatitti fidameetiin humna daakaa calalamaatti dhufeetiin jedhe cuunfame gubbaa kanatti akkaataa ittiin dorgomuu cimaan gaggeeffamu taasisuudhaa fi namoonni kana keessattis dorgomanii bakka tokko carraa kan argatanii injifatanii jedhan jireenya isaaniillee karaa fooyyessuu danda'u jechuudha. Badhaasni isaa hanga
miliyoona 7.8 badhaasuudhaaf kan biiroon kennaa qabateetiin itti deemaatiin jirudha. Dorgommii akkasii kana keessa ijoolleen akka galan gochuudhaaf maal karoorfatan? Carraa mataa ofiitiin socho'aniitiin artiin kennan indastiriin artii kenna guddachuudhaaf asirra gahe yoo harki mootummaa keessa jiraatee karaa saayinsawaa fi teknooloojiitiin ammayyummaa isaa eeganiitiin isa kana akka ogummaa kana dabalachaatiin deeman taasisuudhaaf ogeessa